Ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kiyya gara chaanaalii kiyya bagana gaan dhuftan jechoota Robert Mugabe keessaa tokko isiniif qabadee dhiyaadhe kan jaalattan koomentii jalatti naaf barreessaa. Tokkoffaa yoo jaalalleen ta'e yookaan kee galgala qofa si waliin haasa'uuf yookaan si waliin taphachuu barbaada yookaan barbaaddi ta'e ati nama waliin jiraachaa jirta osoo hin taane bookee waliin jedha. Lammaffaa namoonni baay'een jaalallee malee jiraachuu hin danda'amu jedhu. Ani garuu oksijiina malee jiraachuu hin danda'amu jedha. Sadaffaa Afrikaa keessatti seerri namootni hundi kabajan baatirii lookan jedhu qofa. Dubartoonni hunduu hanga qoricha HIV argamutti walitti dhufeenya dhiiraa waliin hin goonu osoo jedhanii didanii ta'e dhiironni qoricha isaa guyyaa 30 keessatti argatu ture. Anaa miti kan jedhe Robert Mugabe. Sadaffaa Adaamii fi Hewaan otoo akka ummata Chaayinaa ta'anii silaa yoona jannatuma keessa jirra. Sababni isaas mukichi hin nyaatinaa jedhame san dhiisanii boficha nyaatu ture. Ati jaalallee tokko ol qabda yoo ta'e kan si keessa jiru jaalala osoo hin taane memorii kaardidha. Dubartoonni tokko waan jiimii hojjetan fakkaatu garuu mana jiimii balbala isaatuyyuu hin beekan. Ta'us dhiira tokko gara dhiira biraa fiiguu kan bocni qaama isaanii bareedu. Otoo haadha manaa qabduu barattoota kee faana jiraachuun sitti tola yoo ta'e haadha manaa kee fi yuunifoormii barataa bitii fi seexaaniyyuu wayaa hin qabu ture. Sababni isaas Adaamii fi Hewaan qullaa jiran waan filateef. Ati miidhagduu miti taanaan miidhagduu miti jedhe. Miidhagina keessaa kan jettu dhiisi. Nuti X-rayidhaan ilaalaa hin deemnu. Waaqayyo qorataa cimaadha. Cinaacha dhiiraa mirga keessaa lafee tokko fuudhee laawud spiikarii hojjete. Addunyaan kun biyya keenya Afrikaa kana nu miteeti. Faranjiin tokko otoo gara Afrikaa dhufe daawwataa yookaan turistii jedhanii simatu. Afrikaan tokko gara Awurooppaa deeme godaantota seeraan alaa jedhamu. Warri Afrikaa gara alaa yoo dhaqan hojjettoota faranjootaa ta'u. Faranjoonni yeroo gara Afrikaa dhufanis isaanumatu hojjechiisatu. Kanaafuu Afrikaan addunyaa kana irraa haqa qabdi. Kan jaalattan koomentii jalatti naaf barreessaa. Chaanaala kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Amma yeroo biraa wal arginutti nageenya keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu.